Egaa mariin gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo tibbana guyyaa kibxataa galma jiddu gala aadaa Oromootti gaggeessan sun yeroo uummatni Oromoo yaaddoo bal'aa keessa jirutti waltajjii yookaan immoo kora araaraa yaamame. Kora san irratti dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduun argamaniiru. Abbootiin rakkoo kana jedhamanii kan beekaman hooggansa olaanaan adda bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaas argamee ture. Mariin sun bifa abdii qabuun jalqabamus jidduudhaan haalli marichi sun itti deemaa ture. Carraan qaamolee dhimmi ilaallatuuf yeroo kennamu haala baay'ee yaaddoo namatti uumuu danda'uun abbootiin dhimmaa riyaakti kan godhan. Bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa ta'anii kan dhiyaatan Dr. Alamuu Simee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti gaafatamaan waajjira ODP jiddu galeessaa yaada dhiheessaniin dhimmicha kana kallattii araaraaf abbootiin gadaa diriirsan fudhachuu caalaa xiqqoo ofirraa dhihaachuu gaaffii ummataatiin akka olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf gara tarkaanfiitti galaniitti haalli itti oofaa turaniiru. Carraa isaanii fudhatanii dura bu'aan yookaan immoo hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaas waltajjiin yeroo kennamuufitti araaraaf haala jiru mijeessuu caalaa komii isaanii tartiiba dhiyeessanii haalli itti komatan ture. Miironni kallattii lamaan irraayyuu dhihaate miseensota yookaan hirmaattota waltajjichaa rifachiisuun isaa hin oolle. Yaada jiddu galeessummaa araara rakkoo keenya nuti furata ofii keenya nuti waan jidduu keenyatti uumame hiikkannu yaada jedhamee dhihaate yaada wixinee jidduudha. Jiddugala karaa godhateen osoo hin taane karaa xiqqoo qaama bal'isuu danda'uun kan dhiheessaa turan. Jidduu kanatti egaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri OMN akka carraa ta'e Jawaar Mohaammed bakka sanitti argama. Adeemsi wallabeen kun uumes achi waan tureef xiqqoo waan hafuura uummata baafachiisuu danda'u tokkodha kan kaa'e. Rakkoo gama mootummaan jirus ni tarreesse, rakkoo gama adda bilisummaa Oromoon jirus ni tarreesse. Rakkoon jiru kun garuu Oromoon araara jidduu isaatti buusuu kan isa dhowwu miti kallattii jedhuun kan dhiheessan. Jidduma kanatti immoo obbo Hayilee Gabree yaadni dhiheessan mana san hedduu kan boojee fi kan rifeessise ture. Uummatni Oromoo jidduu isaatti araara buusuu qaba. Araaramuu qabna. Araaraaf horiitu barbaachisa yoo ta'e gabaa dhaabinnee qalanna. Namatu barbaachisa yoo ta'e ana qalaatii araara buusaa jidduu sanitti wanni jedhamu sun almost attentionii waltajjichaa sanii guutumaan guututti kan daayivert godhe ture. Jidduu san dhaabbatee yaadotni achi booda tarkaanfataa turan hedduun isaa yaada araaraa fi garaagarummaa dhiphisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Adeemsuma kanaan yaadotni abdii uummata Oromootiif kennuu danda'an araara buusuu danda'an hedduun isaa tarkaanfata erga oolanii booda xumura irratti kan guduunfame koree jidduu filachuudhaan. Koreen kun immoo kan nama ajaa'ibu abbootii gadaatiif carraan kenname abbootiin gadaa propoozaa godhanii malee kan mirkanaa'e miseensota manaatiin hirmaattota waltajjichaa san irratti argameen ebelu ilaalchisaa gara mootummaaf looguu danda'a, ilaalchisaa ABO calaqqisiisuu danda'a. Kallattii jedhuun yaadni kennamaati kan miseensotni kunneen namni 15 kan filataman nama 15tti kan dabalame immoo abbootii gadaatii fi haadholiin siinqee akkuma eegamanitti ta'e miseensa mootummaarraa nama 3 adda bilisummaa Oromoo irraas namni 3 jira. Namni jidduu ammoo namni 9 jira. Koreen nama 15 bifa kanaan filatame jechuudha. Koreen 15 kun egaa rakkoo dhaaba mootummaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo jidduutti uumameef falakaa akkaataa waraanni bilisummaa Oromootti galuu danda'u ammoo koree teknikaa ta'e kallattii kaa'a jedhameeti kan eegamee filate. Haa ta'u garuu wanni kaleessa argine akkaataa waltajjicha miira waltajjichaa saniin irraa hedduu adda ka ta'e adeemsi araaraa sun hedduu accelerate akka ta'e kan namatti agarsiisu carraa nama birootiif waltajjii kaleessaa sanatti hin deebina gara kaleessaa kanatti ce'uu keenyaan dura waltajjiin ati irratti hirmaatte sun kan gilma giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti qophaa'e sana irratti egaa akkuma Abdusalaam kaase dhimmoonni seena qabeessi illee hedduutu turan. Dubbiin obbo Hayilee Gabree bakka sanatti taasisan yoomillee dubbiin dagatamnedha jechuuf hin dandeessaa.
kanaan olitti sochiin abbootiin gadaa haati siinqee hayyoonni Oromoo gidduutti araara buusuudhaaf wal dhabbee kana karaa nagaadhaan furuudhaaf jalqabarraa kaanii cichoominaan itti deemaa turuun isaanii waan hedduu fakkeenyummaadhaan eeramudha uummata birattis dhimma gammachuu uumee ture abdii isaan waan jettu qabda fakkaata. Sana durayyuu sadarkaa amma qabsoon Oromoo irra ga'een sadarkaa Oromoon falmatee irra ga'een akkanittiin mana tokko keessatti galma tokko keessatti dhimmi Oromoo nagalcha namni jedhu hundumtuu mari'achuun umurii keenya keessatti yeroo jalqabaa natti fakkaata anaan. Sanarratti immoo gadaarratti hundaa'ee abbootii gadaarratti hundaa'ee haadhota siiqqirratti hundaa'ee rakkoon Oromoo kun furmaataaf dhiyaachuun isaa immoo seenaa irratti iyyuu seenaa dabalaa jedhee yaadaan. Inumaayyuu Oromoon jalqaba gabroomeeti kan qawwee kaasee elemoo jalqabe obbo Daawudiin cufamuuf deemaa jechuudha boqonnaan Oromoon ittiin qawwee kaasee falmataa ture sun. Kunis seenaa mataa isaa of danda'e. Inumaayyuu bar tokko elemoo qilxuurraa hanga Daawud Ibsaatu jedhamee kitaabni barreeffamuu oolu jedhee yaadaan. Ayya galatoomii ani akka ogeessa miidiyaatti akka qaama sadaffaa dubbii kana nama taa'ee ilaalutti Oromoon gaara guddaa tokko akka ce'ee laga guddaa yaaddoo ta'e tokko akka qaxxaamuree dabretti natti mul'ata. Maaliifi Oromoon bakka har'aa tana ga'uudhaaf waggoota 150 olitti fudhatee jira. Aarsaawwan dhaloota hedduu booda guyyaa har'aa kanarra geenye gatii hedduu kaffalleerra wal'aansoo hedduu booda immoo ji'oota 10 dura Dr. Abiy ministeera muummee ta'anii filatamanii guyyaa san handaara Oromiyaa maratti namni mirqaana guddaatu ture. Kutaawwan Oromiyaa hundumatti namni waan kana quba qabu ciniinsuu hedduu booda waan kana arge waan ta'eef gammachuu guddaatu ture. Sana booda garuu mirqaanaan keenya hin fullaane ji'oota 5 darban keessa Oromiyaa keessa gaaga'amatu ture, wal dhabdeetu ture. Atakaaroo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo kanaa wal qabatee hawaasi wal dhibdee kana keessumaa frustrate yeroo itti godhettamu hanga guyyoota 2-3 darban kana hanga geenyutti hawaasi keenya yaaddoo fi dhiphina jabaa jala ture. Maalii fi karaa biraatiin immoo diinni immoo hawaasa Oromoo qarriffaa qaratee eeggataa ture. Sanaaf sila Oromoodhaaf yeroon kun yeroo badhaadhina waa'ee qawwee waa'ee wal dhibdee waa'ee atakaaroo osoo hin taane yeroo itti waa'ee nagaa waa'ee badhaadhina waa'ee ce'umsa bilisummaa fi badhaadhina kaleessa hawaa turetti yeroo itti ce'u ture. Yeroo itti aara galfannu ture ofitti amanummaadha bir'annaa tokko malee jechuudha. Kanaaf ji'oonni 5 darban keessumaa Oromoodhaaf ji'oota murteessoo ture. Guyyaan kaleessaa fi guyyooti 3 darban immoo ayyaantu turte Oromoodhaaf jedhee yaadaan. Kana keessatti dhimmi ijoon bal'inaan yoo kaasnellee nurraa bareedu irratti fuulleeffannellee kan nurraa bareedu hayyoonni yeroo garagaraatti dubbataa turaniiru waa'ee uummata Oromoo kanas rakkoo uummata Oromoodhaan wal qabatee jiru kallattii garagaraatiin yeroo barreessaa turanitti uummanni Oromoo rakkoo keessa kan seene gaafa gadaansaa cabedha waan jedhuun kaasu hayyoonni hedduun itti walii galu dhimma kanarratti. Amma immoo rakkoo isa mudate kana gadaadhaan deebisee furachuu akka danda'u ifaan ifatti waltajjiiwwan mirkaneessan turan waltajjiiwwan kaleessaa fi dheengaddaa Amboo Finfinneetti taa'aman jechuudha. Waltajjii kaleessaa irratti koreen teeknikaa murtoo garagaraa dabarseera. Kunis adeemsatti waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa hiikkatee gara mooraatti itti deebi'u. Sana keessatti mootummaa irraa maaltu eegama? Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo irraa maaltu eegama? Hawaasa irraa maaltu eegama? Waan jedhullee bal'inaan kan walitti fide ture waltajjiin kaleessaa Ambootti qophaa'e sunis murtoon koree teeknikaa kun egaa bu'uuraa murtoo kanaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota 20 dhufan keessatti gara mooraatti ni seena jedhameera. Yeroo baatii 2 hin caalleef erga mooraa keessa tureen booda immoo kan gara qaama nageenya Oromiyaatti makamuudhaaf malu gara qaama nageenya Oromiyaatti akka makamu kan hojii dhuunfaa isaatti deebi'uudhaaf barbaadus gara sanatti akka qajeelu kan immoo siyaasa biyyattii keessaa seenetanii hojiin gama kanaan eegale itti fufaa jedhus bifa nagaatiin adeemsinni sana keessa seenee itti fufiinsaan qabsaa'uu danda'u akka mijaa'uudha.
reporteroota keenya garas deeman irraallee wanti gabaafamaa ture miirri waltajjii sanarraallee kan hubatamaa ture jechuudha. Egaa kana keessatti ammas hawaasni sabira maaltu jira waan jedhu immoo yoo fudhannee ilaalle marii kaleessaaf dheengadda taasifame sana araara bu'ee kanaan wal qabate uummata kallattii garaagaraatiin jirus dubbisaa turreerra. Ammaan kaleessa Wallaggaatti bilbileerra, har'a gara Wallootti bilbileerra, isinis kallattii garaagaraatiin bilbilaa turtaniittu. Hawaasa bira gammachuun guddaan jiraachuudha kanarraa hubachuu kan dandeenyu. Hojiirra oolmaan murtoo koree teeknikaa kunillee si'achuu akka qabuudha kan isaanii kaasan. Yaaddoon tokko jira ammas. Kanaan dura irra deddeebiidhaan waliigalleerra jedhaa turaniiru adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan jechuudha. Haa ta'uti waliigalteen irra ga'ame sun yeroo inni hojiitti hiikamu hin mul'anne sanarra darbee gara wal waraansaatti akka ce'amullee ta'eera. Wanti kun akka irra hin deebi'amneedha sodaanii hawaasa bira jiru. Gama kanaan isinis miira hawaasa bira jiru nuuf ibsuudhaaf dandeessu. Kan gaafa kibxataarraa yookaan gaafa galma aadaa Oromootti gaggeeffame uummanni martuu miira inni keessa galee araara barbaadu sitti tola. Akkaataa isaan itti kadhatan namni sodaa malee dhimma Oromooti lolli dhaabbachuu qaba. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo walitti araarame biyyi keenya sadarkaa biraatti ce'uu qabdi. Lola keessaa bahuu qabnaa ka jedhu akkaataa isaan ittiin miira sana ibsatan boo'ichaan illee osoo nafin hedduu waan namatti tolu ture. Inni biraan nama gammachiisu maali? Uummanni keenya kaleessa qabsoo biraa keessa ture bilchinaan sadarkaa tokkorra ga'ee sadarkaan ittiin qawweedhaan falmurraa bahee nagahee xumuree amma qabsoon kiyya kan biraadha. Eenyu namni abbaan barbaade eenyu yoo ta'u nama Oromoo bulchu nama Oromoo ceesisu taanaan hiriirree jala deemna. Ol dhabdee paartii walitti bu'iinsa nufii hooggantoota dhaabbilee siyaasaa osoo hin taane biyyi kun ce'uu qabdi. Namni biyya kun ceesisu immoo tokko dura buusnee waliin taanee deemnaadha. Miirri jiru hundumtu. Kun hedduu waan namatti tolu akka sabaattis akka dhalootaattis seenaa kana keessatti qooddannee uummanni keenyas gammachuusaa ibsee sirna kana haala ho'aa ta'een gaggeeffamuusaa waan namatti tolu. Inni biraan haala gama kiyyaan ilaalu tokkoffaa sirna gadaadhaan xumuramuusaati wanti kun. Oromoon gadaansaa cabee gadaasaa jalatti buluu dhiisee erga harka babbaddee booddee amma immoo gara mataan keenya gara gadaatti gara aadaa ofiitti gara mana ofiitti waan deebi'aa jiru mul'isa. Inni biraan immoo bakka qabsoon Oromoo itti dhootu yeroo hundumaa bakka fakkeenya qabsoo Oromoo kan taate magaalaa Ambootti dhimmi kun araara argachuunsaas xumura argachuunsaas murteewwan darbuun illee waan seenaa keessatti cimee mul'ate seena qabattii taatee itti fufteetti jechuudha Amboonis. Yaada uummataa wajjin wal qabatee ani gara baha Oromiyaa kanaan ture dhimmuma araara wajjin wal qabatu irratti dhimma keessumaa qabsoo karaa nagaa wajjin wal qabatee miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawa dhummuugaa turan waggoota hedduudhaaf manguddootaa fi warra har'a hanga yeroo dhiyootti hidhannoo keessa turan illee dubbisee ture. Warri kunneen gar caalaan isaanii baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo naannawa sanitti bara ce'umsaa bara mootummaa Dargiillee lafatti sochiinsaa jabaa turedha. Irra caalaan isaanii walumaa galatti yaadni isaan dhuunfatee jiru yaaddoo kana dabalatee jechuudha. Ammatti Oromoodhaaf waraanni bosona taa'ee loluuf akka hin barbaachifne adeemsi siyaasa addunyaallee boqonnaansaa ammatti qawwee baatanii lolu akka hin barbaachifnee fi wal dhibdeen kun immoo karaa nagaatiin furamuu akka qabu. Oromoo gidduutti shimala qawwee kaasuun akka hin barbaachifnee fi gaaga'ama tokko malee Oromoo osoo ajjeesin waan kun fala argachuu qaba jedhanii kaasaa turanii yaaddoo isaanii guyyoota 3-4 booda dubbiin araaraa kun kaffala argatee dhimma abbootii gadaa fi gumii abbootii gadaa wajjin wal qabatu gara dhumaatti. Kanumaan wal qabatee amma wanti kallattii garaagaraatiin ka'aa jiru akka yaaddoottis jira. Ammam koreen teeknikaa kaleessaa dhimma kanarrattis murtoo dabarsuunsaa kan beekamu ta'us holola gama miidiyaatiin jiru. Miidiyaalee hawaasaa keessumaa miidiyaalee hawaasaa irratti gamaa gamana qabatanii walirratti duuluun dhaabasa tokko xureessanii dhaabasa tokko ol kaasuuf yaaluun hoogganasa tokko ol kaasanii isa tokko gadi buusuudhaaf yaaluun inumaa Oromoo kan adda fageessu adeemsa araaraa kanas kan of duuba deebisu waan ta'eef
hatattamaan dhaabbachuu qabaadha wanti isaanii jedhanii inuma qaamoleen lameen adeemsa araaraa kanarratti yoodhuma ibsa miidiyaadhaaf kennuudhaaf barbaadan illee kara koreetiin akka ta'uudha murtoon darbe kan jiru. Kanaan wal qabatee dheengaddaa gama miidiyaatiin gama bakka bu'aa mootummaa kanatti sila kaaste Dr. Alamuu Simeetiin gama miidiyaatiin wanti dubbatame tokko jiraa ture. Kibxata walii galanii ba'anii waltajjiidhuma sana irratti walii galteen erga raawwatameen booda dhimma yaada waan walii galtee sana faalleessu fakkaatu miidiyaalee biroo kanneen afaan birootiin tamsaasanii kan yaadi isaan kennanii hawaasa biratti mufii uumee ture. Adeemsi kun irra deebi'amuu hin qabuudha ammas hawaasni kan inni jechaa jiru. Rogeeyyiin kallattii garaagaraatiin jiranis murtoo gumii abbootii gadaa Oromootiif bitamuu qabuudha kan isaanii jechaa jiranii. Wanti hundumtuu bifa sana qabatee akka deemuudha kan ka'aa jiru. Egaa kun akkuma kaaste yaadota waltajjiiwwan guyyaa lamaanuu irratti iyyuu yaada uummataa bal'inaan akkuma kaaste dhaggeeffannee jirra. Waltajjii guyyaa kibxataa galma jiddu galaatti taa'ame hordofuudhaan yaada godinaalee Oromiyaa hedduutti bilbilee funaannan walgaarrifannaan miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee lamaanii bira jiru. Dhaaba caalaa dhaabbilee lamaanii bira jiru. Kallattii gumiin abbootii gadaa kaa'aniin araarri kun akka hin milkoofne gufuu guddaa ta'uu akka danda'u yaaddoo akka qaban kan hawaasni kaase. Warri feesbuukii irra taa'ee kallattii gamaa gamanaan walitti dhukaasu ajandaa fi galmi isaanii maal akka ta'e hin beekamu. Rakkoo hiikuu caalaa rakkoo hammeessuun kun bal'inaan mul'ata. Warra miidiyaa hordofu nu warra miidiyaa irra oolu caalaa hawaasa keenya yaaddoo guddaa keessa jira. Kanaaf dhimmi ololaa kun kallattii abbootiin gadaa kaa'aniin fala argachuu qaba. Uummatni kun miseensotni deeggartootni kaayoo fi galmi isaanii guddaan faayidaa fi fayyadamummaa uummata Oromoo yoo ta'u abbootii gadaa dhaggeeffachuun dirqama. Haga dhimmichi kun gara tokkotti bahuuf waan jedhu ejjechiisanii dubbatu. Kallattii biraatiin immoo wanni kaleessa ta'e ammoo gammachuu ajaa'ibaatti uumeera. Godina Arsii lixaa dubbisee jira. Arsii dubbisee jira. Godina Harargee lamaanuyyuu dubbisee odeeffannoo fudhadhee jira. Yaadotni miirri gammachuudha. Seenaa keessatti inni kun wanni ta'e kun ajaa'iba akka ta'e kaasu. Hundaa ol immoo uummatni Oromoo rakkoo isa jidduutti dhalate hiikkachuu caalaa rakkoon uummata Oromoo jidduutti dhalate yeroo yaaddoo fi danqaa guddaa keessa hin ta'etti kallattii abbootii gadaatiin xumuramuun seenaa uummata Oromoo keessatti kun turning point akka ta'e waan ajaa'ibaa akka ta'etti kan kaasanii kun immoo maaliif akkuma tukaas cabiinsi uummata Oromoo gaafa gadaan isaa cabe Oromoo cabsuu dura diinni kan irratti hojjechaa ture gadaa cabsuudha gadaa facaasuudha sirni gadaa akka dhabamu gochuudha erga gaafa siitii salphina gabrummaa keessa irraa jechuudha. Erga uummatni Oromoo dhiibbaa fi hacuuccaan isarra gahu daangaa itti dabre tokkummaadhaan hooy jedhee ka'e jijjiirama amma arginu jijjiirama ajaa'ibaa kan erga fidee booda injifannoon argannelleen kan nu harkaa bahuu gahe kallattitti kan deebi'e yoo milkaa'eef jechuudha. Akka milkaa'u shakkiin tokko illee hin jiru. Akka milkaa'uuf immoo waardiyaan guddaan uummata Oromoo waan ta'eef ni milkaa'a. Karaa abbaa gadaatiin ta'uun waan ajaa'ibaa akka ta'ee fi sirni gadaa kun uummata Oromoo qofaa miti Afrikaaf illee hiikoo ta'uu danda'a tilmaamni jedhullee kallattii garaagaraatiin kennamaa akka turedha kan odeeffamu. Ayyee waan tokko kakaawwan jedhamu jira aadaa Oromoo keessatti. Amma walii kakattee kaatee deebitee waan sana of duuba deebisuu jechuun Oromoo keessatti haraama. Kanaaf wanni kaleessa ta'e korma qalanii wal gurshanii obbolaan kaleessa wal lolan walitti garaa walitti fayyuun kakaa. Kanaaf sirna sana duubatti deebisuu jechuun tuffii Oromootiif qabu mul'isa. Dhaabni kamiyyuu dhaaba fe'eeyyuu haa ta'u as keessatti warri qooda qabu. Keessumaa koreen teeknikaa yaaddoo ta'uu danda'a jettee yoo kan kaaftee olola karaa miidiyaatiin gartuun lamaan kennuu danda'an koree teeknikaa keessatti akka hin taane muramte jedhamee achi keessatti eeramee jira. Kanaaf namni karaa kana bira darbee Oromoo biratti akka safuu cabseetti akka haraamaatti gartuun kamiyyuu namni dhuunfaas ta'e dhaaba sana keessaa bakka bu'ee namni kakaa sana safuu sana bira cee tuffii hawaasa kanaaf qabu instituushinii gadaa kanaaf qabu ibsa waan ta'eef Oromoon gaaf sana
bahee nama kana balaaleffatuu irra qaba jedhee yaada. Dubbii instituushinii gadaa wajjin wal qabatee waggoota 27 darban sana durallee waggoota Oromoon cabee kaasee Oromoon kan dhabe instituushinii. Instituushinii yoo jennu manneen murtii walaba hin turre jaarsoliin maanguddoonni kaadiree ta'anii turanii dhaabbileen amantaa kaadireen itti nam'ee manneen barnootaa kaadiree turanii dhaaba siyaasaa ta'anii gartuu wayitiif hojjetaa turan jechuudha. Kuni dhaaba walaba ta'e Oromoon dhabee akka kaleessaa ta'an ilaala. Dhaabni lama walitti gaarreeffatee namni isaa walitti araarsu dhibee jidduutti fala ta'ee kan mul'ate instituushinii qabnu instituushinii abbootii gadaati jechuudha. Kana jechuun Oromoon instituushinii itti hafe sirna gadaa ture jechuudha. Kaleessa diinni Oromoo kan cabse sirna gadaa cabsuutiin. Diinni Oromoo dursee beeka jechuudha. Sirni gadaa waa hundumaaf fala ta'uu akka danda'u Oromoo dursee baree jira ture jechuudha diinni. Kanaaf wanti karaa abbootii gadaatiin dalagame waan salphaa miti. Diinni kan gochaa ture ulfaa gaafa sirna gadaa cabsu abbootii gadaa ajjeesaa ture waggoota jaarraa dabarsine keessa jechuudha. Jenereeshiniiwwan qaroo ta'an kan sirna gadaa keessa turan bakkeewwan ardoota jilaa balleessaa ture faajiiwwan Oromoon ittiin beekaman hunda isaanii gariin kan kooti jecha gariin immoo balleessaa ture. Kanaaf diinni Oromoo irratti jalqaba xiyyeeffannaa godhee kan kiyyoo diinaa keessa ture instituushinii Oromoon qabu waa hundumaaf fala ta'ee kan ture instituushinii sirna gadaa ture. Kanaaf sirna gadaa keenyatti duudhaa keenya ganamaatti deebi'uu qabna yaada. Asumarraan waa'een sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti waan tokko jedhee darbuun barbaada. Oromoon wal nyaattee, wal balleessitee, wal fixuuf jedhee nurratti wal ijaaraa ture. Nu eegaa ture. Afaan banate jechuudha. Garuu Oromoon immoo akkuma amma jenne karaa sirna kanaa rakkina isaa furachuudhaaf daandii irra bu'eera. Yeroo dhiyoottis furamee gammachuun waaraa waan argamu jedhee nabdadha. Kanaafuu immoo akkamittiin miidiyaa hawaasaa fayyadamuu qabna. Kaleessa nu gargaareera miidiyaan hawaasaa. Ittiin qabsoofnee sadarkaa irra geenyeerra karaa garaa garaatiin. Har'oo inni kaan Oromoo fakkaatee barreessa, inni kaan Oromoo fakkaatee barreessa, inni kaan dhaaba tokko bakka bu'ee dhaaba biraa faalaa arrabsaa. Itti galmi keenya garuu tokkumadha. Boryoo adda bilisummaa Oromoof mootummaan araarama buusee kara tokko irra fuullee wanti nuti barbaadnu hundumtu tokkodha. Wanti nuti qabsoofneef, wanti nuti deemneef tokkodha. Kanaafuu har'a paartii garaa garaa jala dhaabbannee wal madeessuun, wal irratti duuluun, garan taaneetti wal oofuun, wal qooduun sun dhaabbatee amma abbootii gadaatu dhimma kana of harkaa qaba. Isaantu mootummaan isaanitti kenne, adda bilisummaa Oromoo isaanitti kenne nuuf raa jedhee. Kanaafuu warri miidiyaa hawaasaa irra teenyus dhimma paartii kanaadhaan tokko irra gorree, tokko arrabsuu, tokko faarsuu kana dhiisnee gara dhimma keenyaatti yoo deebine karaa ittiin Oromoo guddisnu, karaa ittiin Oromoo gargaaru, karaa dandeettii keenya, karaa beekumsa keenya hundumtuu dhimma siyaasaa oofuu hin danda'u, hundumtuu hoogganaa siyaasaa ta'uu hin danda'u. Hundattuu abbaa goone walitti amannee gara fuulduraatti osoo deemnee ergaa jedhu asumaanis otoo darbeetti tola. Egaa dhimma miidiyaa hawaasaa kana irratti waa tokko jedheeti xumuruutanii barbaada. Ajandaa kana gara ajandaalee biroottis ce'uunii waan nurraa jiraatuu fi inumaa namoota akka aktiivistii yookaan rogeeyyiittis hawaasa kana tajaajiluufin hojjedha jedhanii miidiyaa hawaasaa irraa oolanii keessaa tokko afaanuma uummata keenyaa kan hin taane afaan ittiin alagaan nu dhaga'uun yeroo isaan rakkoo uummata Oromoo kana keessa jiru baasanii garmalee dhaadhessaa oolan faatu mul'ata. Kun bu'aan isaa naaf hin galu anaan. Dhimmi kunis itti yaadamuu danda'utu irra jiraata. Namni kun ambaasaaddara ta'ee gaarummaa uummata isaa keessa jiru, gaarummaa Oromiyaan qabdu, gaarummaa Oromoon qabu leellisuun osoo irra jiraatu ganamaa galgala afaan abbaan arge dubbisuu yookaan hubachuu danda'uun rakkoo uummata Oromoo keessa jiru kana dhaadhessaa ooluun inumaa rakkoo hawaasichaa babal'isuuf maqaa gaarii uummatichaa xureessuu irra darbee bu'aan inni uummata Oromoodhaaf buusu natti hin mul'atu. Dhimmi kunis itti yaadamuu qaba jenna. Egaa hundaa ol garaagarummaa dhaabolee siyaasaa kana gidduutti mudateen garaagarummaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti mudateen kan gaaga'ame hawaasadha.
kan yaaddoo keessa bu'es hawaasadha. Akkuma sila siniif kaase Wallootti bilbileetan ture. Oromiyaa guddootu rakkoo keessa bu'e jechuun Oromoo Walloo rakkoo hammaataa keessatti kufe jechuudha naan jedhani namoonni garasii yaadanaaf kennan. Nuun gaaffii eenyummaa qabna, gaaffii misoomaa qabna, gaaffiilee garaagaraa qabna. Gaaffiileen keenya kun hundumtiyyuu kan isaan deebii argachuudhaaf danda'ani Oromiyaa guddoon yoo nagaa taateedha kan isaan jedhan. Gara Wallaggaatti kanan bilbila keessa yaada namni kaase eeruudhaaf dubbachuudhaaf dadhabnee sodaannee afaan qabamnee turre. Kana nuuf baasan abbootiin gadaa gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana baaseetu kan inni falatti nuuf kenne waan jedhuun galataadha kan isaanii dhiyeessan. Kana gaa kan hin kaasee fi rakkoo kanaan kan gaaga'ame hawaasadha, kan du'e hawaasadha, kan itti miidhame hawaasadha, kan yaaddoo keessatti kufe hawaasadha. Ammas araara abbootiin gadaa Oromoo buusaniin kan itti gammade hundaa ol kan itti gammade uummata Oromoodha. Dhaaboleen kunniin immoo uummata Oromootiif qabsaa'aa jirraadha wanti isaanii jedhan. Uummata Oromootiif qabsaa'uun immoo fedhii faayidaa uummatichaa eeguu irraati kan inni jalqabu waan ta'eef murtoo gumiin abbootii gadaa Oromoo murteessan kan uummanni Oromoo kallattii garaagaraatiin itti gammadaa ta'uusaa ibsaa jiru kanaaf bitamuu danda'utu irra jiraata. Gadaan qabeenya uummatichi ittiin eenyummaa isaa tikfatudha. Murtoo gadaan dabarse jira. Murtoon gadaan dabarse kun gadaan kabajamuu qaba. Oromoof kabaja qabdu mul'isuuf abbootii gadaa isaatiif bitamuu danda'utu irra jiraata. Sirna gadaa isaatiif bitamuu danda'utu irra jiraata. Asirratti yoon ajandaa biraatti osoo hin dabarre waan daqiiqaa tokko fudhee wanni jala sararamuu qabu. Yeroo baay'ee waan kana irra deddeebi'anii Dooktar Maraaraan kan kaasan amoolee jedhu. Wanni sooshaal miidiyaa hawaasaa kun wanni dhimmi miidiyaa hawaasaa irra jiru kun jala sararamuu waan qabu tokkotu jira jedhee waan yaadeef qacarraa kana fudhadhee. Egaa akkuma beekamu araara bu'ee fi imala amma Oromoon irra jiru karaa abbaa gadaatiin masakamee imala Oromoon har'a irra jiru kanaan Oromoon Oromoo ta'e hin gammanne hin jiru. Kanaaf kan kallattii garaagaraatiin ilaalcha garaagaraatiin fo'amee walirra duulaa jirullee har'a dhaabbatee caqasaa jechuudha. Uummatni Oromoo nama amooleen afaan kaa'amee kaayoo Oromoo duuba deebisuudhaaf humna diinaatiin hojjetaa jiruu fi nama haa beeku haa wallaaluu ilaalcha siyaasaatiin sakaalamee ololaa jirullee yeroon inni itti adda baafatu ammaa jechuudha. Sababni isaa kan adda bilisummaa Oromoo tumsee adda bilisummaa Oromootiif falmu miidiyaa hawaasaa irratti addi bilisummaa fi mootummaan Itoophiyaa araara buusanii jiru dhimmichi abbaan gadaa qabatee jira waan ta'eef hin callisaa jechuudha. Oromoodha. Rakkoo ilaalchaa malee rakkoo Oromummaa hin qabu. ODP keessas taa'ee mootummaa Itoophiyaa keessas taa'ee kan ABO'n diinedhee ololaa jiru dhimmichi isaa abbaa gadaa Oromoo harka jira waan ta'eef hanga dhimmichi gara tokko fuulla'uuf ni callisaa jechuudha. Humnootni alagaan amoolee afaan kaahee cadhisan yookaan immoo alagaan afaan Oromoo beekee maqaa Oromoo moggaafatee kun ODP fakkaatee kun adda bilisummaa Oromoo fakkaatee ololuun dhaabbatu. Kanaaf akkaawuntiiwwan kanneen adda baafachuudhaaf carraan jiru ammaa jechuudha Oromoon. Yoo adda baafannee beekne eenyuun akka hordofnuu fi akkamiin akka hoogganamnu beekna waan ta'eef carraa kanatti Oromoon fayyadamoo akka qabu dirqama dabaluu hin qabuuf sirraa fudhadheen jira. Tole galatoomii Abdusalaam egaa dhimmoonni biroonni kaasnus waan jiraniif gara ajandaa keenya itti aanutti haa ceenu. Hordoftoota keenya kan daawwataa jirtan qophii keenya bifa haaraatiin eegalle galaalchitoota keenya kan jedhudha. Qophiin kun itti fufiinsaan kan isin bira ga'u ta'uusaas gamanumaan isin beeksisa. Egaa galaalchitoonni keenya kallattii garaagaraatiin bobbaatanii hawaasa keessa maaltu jira, rakkoon jiru maali, milkaa'inni jiru maali waan jedhus ilaalaa turtaniitu tibbana. Abrahaam gara uummata qashtii gara Baha Oromiyaa yeroo baay'ee jechi kun jiran fayyadamu gara Baha Oromiyaatti imaltee turte. Ilmaa yerooti waancaa badhaafamtu sargineerra lafa dhaloota xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Dhummuugaatti mallee turre. Hawaasi naannoo sanii waancaa baay'inaan tuuta wayimani caalu kennani. Asii ciroorraa kaasee hanga Dhummuugaan baanu waancummaa fi kennaa garaagaraa ture sangoota baay'ee achitti dhiifnee dhufne. Kan biraa tuuti ani Harargeedhuma keessatti nafe Dhummuugaa asitti hojii hawaasaa biraa hojjechuudhaaf tiimiin
obbo Jawaar wajjin gara Arsii fi naannawaa martii abboomsaa kana imalleerlee hin jira. Imala gaarii ture waan hawaasi keenya baay'ee Oromiyaa jiru haga ta'e irraa hubatuu dandeenya quba qabna. Waltajjiiwwan baay'ee hawaasi keenya karaa televezyiinii OMN daawwataa ture dubbii cirootti dhumte baddeessaa ammallee waan waltajjiiwwan garaagaraa kan gana simbira gaanni jiru. Maali bee dubbiin cirootti dhumte? Dubbiin cirootti dhumte hawaasi wanni guddaan harka 80 waltajjiiwwan obbo Jawaarii fi hoogganooti naannoo sana gaggeessaa turan irratti ka'e gar caalaansaa yaaddoodhuma araara mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo kanaan wal qabatudha. Hawaasi bakka kaleessaatti deebi'aa jirra. Oromoon cabaa jira. Akkitti Oromoon ulee walii kaasaa. Qawween siyaasa Oromoo har'aatiif fala hin ta'aayi kan jedhudha. Wanni jabaan uummanni Harargee gar caalaan harka 80 ol ta'e waltajjii sanarraa harka 80 ol yaada uummataatti jennee kan walitti qabne yaaddoodhuma araara mootummaa fi adda bilisummaa uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo wajjin waa wal qabatudha. Kanaaf uummanni kan jechaa ture kan gaafachaa ture ji'oota 5 darbanillee kanuma iyyaa turre waliigalteen keessan yeroo garaagaraatti Finfinneetti kan dubbatamu kan biraati. Bakkeewwan garaagaraatti immoo waraanni mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal waraanaa jira. Jidduu kanatti immoo hawaasa keenya gaaga'amaa jira. Osoo wal dhaga'uun jiraate eenyutu fala dubbii kana eenyutu fala jechaa turanii karaa biraatiin immoo sichiga Oromiyaa murnaan qoqqooduu warra barbaadaantu jira. Mootummaa keessas ta'ee adda bilisummaa Oromoo wajjin waa wal qabatu wanni hawaasa qooduu hin mul'ata. Please nurraa dhaabadhaa. Hawaasa keenya kan bilisoomse dhaaba miti. Ummati Oromoo ofiif of bilisoomse nu dhagaa. Oromoo dhagaa. Dhugaan Oromoo fi abbootii gadaa harka jirti maanguddoo keessan dhagaadha kan jechaa ture yaadi guddaan hawaasi baha Oromiyaa harka 80 ol ta'u yaadonni waltajjii warratti ka'aa turan dhimmuma takaaruu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu ture. Sana keessaa hobaanu yaadoti waltajjiiwwan irratti ka'aa turan bakka sadiitti qoodee yoon ibsu tokkoffaa dhimmuma waldiddaa mootummaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Kan biraa dhimma haaromsaa wal qabatudha. Ishuu guddaa ta'e kan ka'aa ture Harargee keessatti haaromsi mootummaa hin jiru. Kan gubbaadhaan nutti lallabamu kan biraati. Mootummaan warruma kaleessa nu qorqaa ture deebisee nurratti muudaa jira. Kanaaf keessumaa immoo Harargee keessatti wanti ta'e maalidha? Dargaggeessa dhiyoo haaromsa wajjin wal qabatee muudamanillee muudamarraa kaasanii maqaadhaanii hooggansa achi turee fi Finfinnee jiru achitti neetworkii diriirfatee warra uummata akkuma kaleessaatti uummata saamuu fi harka isaanii dheereffatanii warra dalagaa jiran maqaadhaanii waltajjii sanarratti waltajjiiwwan garaagaraa maadhee abaluutu as keessatti nu rakkisaa jira kan jedhanii kaasanii jiranii. Kanaaf haaromsi mootummaa qajeelummaa qabaachuu qaba. Dhugaa hawaasa giddu galeessa kan godhate ta'uu qaba. Fedhii hawaasa giddu galeessa godhate ta'uu qaba kan jedhu yaada uummataa keessaa tokkodha. Kaleessallee oduu OMN keessaa wanni dhageessan asuma Shawaa Kaabaatti wanni ta'e maadha. Waan kanaa wal fakkaatu. Haaromsa wajjin wal fakkaatu. Aanaa Bichuuf Nyaa jedhamu keessatti hoogganaa tokko godinaa itti gad erganii hooggansa sana uummanni waltajjii irratti hin morme bilbilee bulchaan godinaa bilbilan kaasanii itti gaafatamaa waajjira ODP kan godinaa immoo ani muudne ani waltajjiidhaaf hojii dirree bahee jira eenyu akka muude quban qabu hooggansa gahaa kenna jedhee ga'umsa nama sanaatti sin amanu jedhanii mootummaa gidduullee waldiddaan akka jiru caasaa mootummaa keessa caasaa ODP keessa waldiddaan akka jiru asirraa hubachuun ni danda'ama. Dhimmi lammaffaan dhimma haaromsa mootummaa wajjin wal qabatudha. Kan biraa gaafii misoomaa, gaafii dinagdee, gaafii daandii maalii fi uummanni kun dinagdeen biyyattii daddaaqameera. Uummanni Oromoo waggoota 4 darbaniif mormii garaagaraa keessa ture. Kanaaf aarsaa keenya bilisummaa arganne teenya dhamdhamuudhaaf mootummaan nu ijaaruu qaba, instituushinii jajjabaan jiraachuu qaba. Dantaa waloo Oromoo irratti hojjetamuu barbaachisaa.
karaa dinagdee nu ga'oomsuu barbaachisaa misoomni barbaadamu karaa guutuu ta'e nu bira qabuu qaba kan jedhanii gaaffiiwwan ijoon dargaggeessaa fi hawaasa baha Oromiyaa irraa kakka'aa turan kanadha. Keessumaa naannoo horsiisee bulaa immoo deemnee daawwannee turre. Aanaa hawwii guddinaa deemnee turre Harargee lixaa keessa aanaa Daaroo Labuu deemnee turre aanaaleen kunneen waggoota afran darban afurii as aanaalee lolli guddaan keessa turedha. Aanaaleen kunneen Oromiyaa keessa jiran aanaalee daangaallee miti garuu gidduu isaanii hawaasni naannoo Sumaalee qubatee jira. Isaan daachuudhaan liyyuu poolisiin Sumaalee hawaasa kana gaaga'ama guddaa irraan geesse. Hawaasi kun ammatti deebi'ee damdamachaa akka jiru hubannee jirra. Manneen isaanii ijaaramanii gargaarsaan jiraachaa jiranillee amma abdiin nagaa dhufee jira. Fuulli isaanii gara nagaa fi gara misoomaatti deebi'aa jira. Nageenyi naannoo sanaallee bakka kaleessaatti hin jiru. Keessumaa erga hoggansi naannoo Sumaalee jijjiirame asii uummanni yaaddoo keessaa bahee wal amantaan hawaasa gidduu lamaatti illee dhufee uummanni Oromoo fi Sumaalee aanaalee kanneen keessa jiru nagaa waliin jiraataa jira. Tokko kanadha. Kan biraa dhumarratti kan kaasuu barbaadu naannawa sanatti dubbii lafaa waan wal qabatu handaara Oromiyaa hunduma keessatti kan ka'aa jirudha. Lafti guddaan qonna mootummaatiin qaqqabamee jiru ni jira. Lafti sunneen hawaasi keenya irraa fayyadamaa akka hin jirre kaasaa turanii keessumaa lafa bunaa dhumuu gaarratti lafa guddaa irratti hojjennee yeroo dhiyootti qilleensa irra kan baasnu hin jira. Waa wal fakkaatu Abdi Salaam faallee qabatanii dhufaniiru gara boodaatti nuuf kaastudha yaada. Sunneen hawaasi keenya irratti ijaaramee qabeenya isaa irraa fayyadamuu qaba kan jedhu yaadonni akkasii turaniiru bakka deemetti. Yoon dogoggoruu dhabaadheef Jawaar erga biyya galee yeroo jalqabaaf gara qe'ee dhaloota isaatis kan itti dhaqee ture irratti fakkaata. Ji'a jaabooda Jawaar kutaa Oromiyaa hundumaa waliin ga'ee ka'ee tarii yoon dogoggoruu baadhe Booranaa fi Gujii qofadha hanga yoonaa kan inni hin qaqqabini Kamisee ga'uu deemee jira. Garuu biyya dhaloota isaa ji'a jaabooda dhaqee simannaa guddaatu godhamee fi hawaasa naannoo sanaa magaalota hedduu keessa amma qe'ee maatii isaa ga'utti keessumaa mana barnootaa itti barate dhummuugaa sadarkaa tokkoffaa keessatti simannaan godhamee hedduu hawwataa ture. Hedduu baay'ee dhaga'ummaan Jawaarree hin beekama garuu hawaasi suni baay'ee hawaasa mirqaanaa guddaatti jiru. Daandiin yaada gaaf sana obbo Jawaariin interviyuu goonee turre waan asitti ta'e keessaa maal taajjabdeedha hin ture. Daandiin irra deemnee dhanne ciroo kaasee hanga dhummuugaatti daandii piista. Jijjiiramni argite maalii mee karaan kun ifaan gaafa ati deemtu ammallee caccabaadha akkam jennaan indoom gaarii amma wayyaa gaaf sana tiraakteraan deemaa ture jedhee ture garuu wanti fooyya'e baay'ee hin jiru. Hedduu nama maanni karaa misoomaa hawaasi sun baay'ee dubattafaa naannoon sun naannoo kashkirooppii oomishii jimaa bunaatiin beekama. Garuu ammallee hawaasi dinagdee naannoo sana jirurraa hin fayyadamne karaan hin jiru ibsaan hin jiru neetworkiin gahaan hin jiru. Sanaaf gara fuulduraatti fuulleeffannaa jabaa kan ta'uu qabu isa jedhee yaada. Egaa kanarratti kanuma wal qabate wanti si gaafachuu barbaadu tokko Jawaar egaa nama siyaasa Oromoo keessatti ga'ee guddaa taphatedha. Nama hojii guddaa hojjete uummanni Oromoos akka qabeenya isaa akka qaroo ija isaatti nama ilaalu keessaa tokkodha yeroo ammaatti. Bakka sanatti kan inni dhalatee guddate. Mee dhaloonni lafaa dhufaa jiru kun nama kanarraa maal barataniiru? Isaan keessaa ba'ee maalirraa argatan? Mee fakkeenyummaa isaa hordofuuf kan yaalaa jiran jiru maal argitan? Namaan wal qabsiisee Jawaar adda biyya galee ji'a ja'aan booda ganda dhaloota isaatti galee hiriyootatu jira, maatii jira, fira, eessuma daadaa jira, nama hedduu jira. Kan hundumaa dhaqee ilaaluun dura dhimma biyyaa waan Oromoo irra ture achi deeme. Miirri yeroo sana mul'ate maal fakkaata? Firarraas haa ta'u isarraas wanti gaafatte yoo jiraate. Namni baay'een obbolaa isaallee dubbisneerra maatii warra waliin baratan barsiisota isa barsiisanillee dubbisnee turre. Inumaa barsiisan tokko barsiisaa Ingiliffaa fi Amaariffaa isa barsiisaa turedha. Hedduu gammade. Barataan kan koo sadarkaa kanatti dhagaa'ummaa ammana argatee
firii kan koo sadarkaa kanatti arguun baay'ee na gammachiisadhe. Barsiisaan kun xalayaa armaan dura Jawaar barreessafillee armaan dura ka OMN qilleensarra oolchanatti fakkaata dookumentarii dhummuugaa tokko irratti Jawaar mana barnootaa inni itti barate keessaa kutaa 8 gaafa ta'udha kan mana barnootaa sana keessaa ari'ame. Maaliif ka'umsi isaa mana barnootaa sana keessatti barattoota qindeessaa ture, gaaffii mirgaa gaafataa turanii, ka'umsi isaa garaagaraa haa ta'u malee sababa sana mana barnootaa sana keessaa hin ari'ame. Dhummuugaa miti bakka biraallee dhummuugaadhaa dhufte jedhamee hin fudhatamu. Mana barnootaa hedduutti didee sababa inni uwwame Arsii Asallaa keessatti bakka mana barnootaa mishiinarii tokkotti barnoota baratee achi gara Singaapoor akka imaleedha kan quba qabnu. Naannoo sanitti ammamaa inni wanni baay'ee si gaddisiisu bara durii waraana naannoo sana qubatee ture waraanni bilisummaa Oromoo. Sana dura immoo waraana Sumaalee wajjin wal qabatu Sooraa jedhama. Naannoon sun hanga har'aatti biyya mootummaan baay'ee ignore godhe, baay'ee balaaleffatu ture. Warra Sooraa jedhuuni achi booda adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee sochii guddaan akka Galaasaa Dilboo, Baaroo Tumsaa hedduun baay'een naannoo sana turanii guutamaa hawaas faanillee waraana bilisummaa Oromoo kan Jaarraa Abbaa Gadaatiin hoogganamullee naannoo sanatti sochii guddaa keessa ture waan ta'eef hanga waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiruttis hanga sirna kanaatti illee bakkee waraana bilisummaa Oromoo ture waan ta'eef adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee uummati naannoo sanaa xiyyeeffannaa hin arganne. Ergasiis kan jedhamaanii ture biyya Jawaar jedhama. Baay'ee sodaatamaa. Namni ID achi illee waraqaa eenyummeessaa biyya sanaa fudhatuudhaan hin danda'u. Baay'ee waltajjii irratti kan kaasaa turan dargaggoonni Machaaraa Baddeessaarraa waraqaa eenyummaa fudhannee bakka biraatti tajaajila argataa turre jedhanii mana barnootaa Jawaar itti barate keessatti keessumaa sochii naannoo sana ture wal qabatee miseensa waraana bilisummaa Oromoo Waraaboo jedhamu tokko awwaalli isaa mana barnootaa sana keessa obbo Jawaar faan waraanni waan kana waltajjii irratti dubbataa turanii awwaala isaallee arginee turre. Naannoon sun sochiin bilisummaa Oromoo baay'ee bakka itti qaanqeen bilisummaa Oromoo itti oo'ee fi itti guddataa ture waan ta'eef bakkee diddaa guddaan ture. Maanguddoonni illee seenaa kana sirrii dubbatu. Burqituu tokkos waan daawwatanii turtan natti fakkaata. Burqituun suni achi gara Arsii gaaf deemanii waa'ee burqituu sanii irra caalaa udiidha kan naannoo sana imala ture. Naannoo sanatti illee sochiin afran qalloo faan naannoo sanaatti hirmaannaa qabsoo keessatti gochaa akka turanii himaa turanii. Burqituun sun mayyuu laga galataa ta'uun oolle Jawaar barruu fuula Facebook isaa irratti maxxansanii yeroo hedduu liqeeffamee akka bishaan sun isa tufeedha. Silaa osoo bishaan sun achi nambiseera ta'e akka gowwaatti yoo yaaddu. Waan jabaa dhabne. Kan biraa fakkeenyummaa naannoo sanatti kan ka'uu danda'u kan obbo Jawaar illee dubbatan barattoota gaaf sana waliin barataa turre wajjiniin hawaasa keessaa baane kana bakkuma jirru kanatti deebi'ee tajaajila waliin jennee waadaa walii gallee turreedhe. Barattoonni gar caalaan isaanii warri isa wajjin baratan ammallee hawaasa ho'a guddaa sana keessatti xiqqoo lafti isaa badda daree gammoojjiitti siqaa hawaasa isaanii deebi'aniidhuma hawaasa keessaa ba'an tajaajilaa jiru warra waadaa kabaje. Tolega hordoftoota keenya qophiin galaalchitoota keenya ammas akkuma itti fufee jira. Galaalchitoonni keenya kallattii garaagaraatiin imalarra turan waan argan waan qabatanii dhufannuuf qooduu irratti kan isaanii argamanii. Amma immoo gara warra Jimmaatti ceenaa. Warra Jimmaa segaa waan baay'eedha kan nuun jechaa turtan achiis ergas dhuftaniis oduutiinis sagantaatiinis wanti isaanii nu biraan ga'an ni jira. Abdu Salaam sirraan eegalaati. Imalli gara Jimmaa sun maal fakkaata ture? Jimmi haala akkamii keessa jirti? Galatoom egaa yoon Jimmaa yeroo jalqabaatiif deeme imala obbo Jawaar garasitti imalee ka'umsa godhachuudhaan garas deeme carroomni irra jechuun ni danda'ama. Abdii isaanillee haaraa miti. An haaraadha. Jimma biyya jaalalaa biyya uummanni fayyaalessu uummanni hedduu gara laafaa ta'e. Uummatni Oromoo uumamaan gara laafaadha.
garuu bakka gara laafummaan itti hafte fakkaataa uummata gaariidha jechuun ni dandeenya. Uummata Jimmaa akka waliigalaatti akka gaariitti nu keessummeessanii miirri kaka'umsi qeerroo keessa jiru miirri uummataa hedduu namatti tola. Mariin imalleef milkaa'eera moo hin milkoofne akkam ture adeemsisaa waan jedhu waan odeeffataa turre irraa kaana. Egaa mariin xiinxalaan siyaasaa garas imaluudhaaf godhan yeroo garaagaraatti beellamamaa ture. Mariin kun itti yaadameetuma danqamaa akka turee fi yeroo afur akka fashalaa'e qeerroo irraa kan dhageenye. Keessumayyuu neetwoorkiin Harargeettis yaalii wal fakkaatu ture natti fakkaata. Bakkeewwan garaagaraatti godina Shawaa Kaabaatti illee waan akkasii tureera. Maadhee abaluu warra jedhamu suntu waan akkasii danqaa ture natti fakkaata. Yaa mariin kun hedduu danqamaa ture. Neetwoorkiin kun aangawoota godina magaalaa fi sadarkaa naannoo jiran wajjin walitti hidhachuudhaan imalli kunniin akka hin milkoofne Jawaar hawaasa wajjin akka walitti hin dhufne danqamaa ture. Garuu kutannoo fi cichoomina qeerrootiin gara boodaatti milkaa'ee jira. Jawaar buufata xiyyaaraa Jimmaatti bu'ee yeroo gara magaalaatti fudhatamu qeerroon Jawaar wajjin jira jechuudhaan danqaa isaan irratti gahaa ture san kallattii garaagaraatiin ibsataa turanii qeerroon inumayyuu Jawaar achi qaqqabuu dura qeerroon waltajjii san akka dhowwaman akka dhaabsisan qaama tikaatiin doorsisni garaagaraa akka kennamaafii turee fi karaa hedduu namatti toluun immoo poolisootuma Oromiyaa irraa eeruun qaqqabaanii akka ture hordofamaa jirtu qaama kanaatiin isin hordofaa jiru waan jedhu nuun gahanii haatootii gara boodaatti sagantichi milkaa'ee jira. Sagantichi haa milkaa'u malee fooliin haaromsa jibbi qaamni naannoo san jiru Jawaariif qabu kallattiidhaan kan agarsiisu jibba yoo jennu ummata waltajjii san inni achitti geggeessuu jaalachuu dhabuu isaa kan ittiin argitu keessaa inni biroo immoo aangawootni godinaa fi magaalaa san abbummaadhaan gaggeessaa jiran sagantaa san irratti hin argamne. Bakka Jawaar imalee aangawaan olaanaan irratti hin argamne yoo jiraate Jimmatti argina jechuudha. Bakka hundattuyyuu haa jaalatanii haa jibbanii tole haa jedhanii haa hammatanii waltajjiin erga qophaa'ee booda irratti argamanii yaada uummataa dhaggeeffatanii deebiitti kennu ture. Wanni bakka garaagaraatti mul'ate kana. Jibba nama dhuunfaadha moo komii hawaasni waltajjii sana irratti kaasu irraa dhiyeessuudha maal argitan sana? Yeroo hedduu amma haaromsa uummanni kumatu sun maali hojjechuu dadhabuu qaamolee hooggansaati. Rakkoo uummataa furuu dadhabuu rakkoo biyya sanaa yookaan magaalaa sanaa furuu dadhabuudha. Sun immoo uummatni komii qaba yookaan kaleessa bakka hin taane turanii waan hin taane dalagaa turanii waltajjii sanarra dhuftee gaafa teessu uummanni sun bakka itti bilisummaan haasa'uudha. Bakka itti dhugaa hawaasicha keessa jiru haasa'uudha. Saggoo ittiin komii sana baattu jira jedhee yaadu. Ani amma yaada keetti fuftaabtu salaam hibboonatti ta'a dubbii keenya irratti. Waltajjiiwwan akkanaa mootummaan akka hireetti itti fayyadamuu qaba malee inumaa moonitar godhee yaadi uummataa maaliidha. Waltajjii mootummaa walitti qaburra waltajjii tuuti obbo Jawaar wajjin deemu walitti qabutu irra daayiversitii qaba. Kutaan hawaasaa amantaadhaan garaagarummaa kutaatiin garaagarummaa qabeenyaatiin baay'anii garaagartee tokko malee waltajjiin hawaasa walitti qabuu danda'u waltajjii obbo Jawaar irratti argamanii yaada. Waggoota hedduudhaaf hojii miidiyaa keessa ture waltajjii uummanni irratti argamu hedduu argaa ture. Waltajjiin daayiversitii guddaa heddummina yaadoti garaagaraa irratti calaqqisan waltajjii obbo Jawaar walitti qabanii jajuuf illee miti waan dhugaan qabatamaan ani argedha. Hooggansi mootummaa sila akka hireetti itti fayyadamuu irra ture jedhee yaadaan. Dhimma kana irratti komii dhiyeessuun waltajjii qofa irratti kan inni mul'atu. Miidiyaa irratti illee irra deddeebiidhaan nus wanta kanaan dura qophiilee keenyaanis kaasaa turre irraa miidiyaa irraa dhiyeessuunis jira. Kun maali komii dhagahuu hin barbaadan? Komiidhaaf deebii kennuu maaliif akka isaan irraa baqatan ammas gaaffiidha. Hoogganoonni dhimma kana ammas irra deddeebiin komiin isinirratti ka'aa jira akkatti yaaddan jenna yaada keettuuf. Egaa waltajjichi karama kamiinuyyuu waltajjicha hedduu milkaa'aa ture. Uummatni miira isatti dhagahame gara hanqina isaa yaaddoo nageenyaa dhimmoota saamichaa wajjin wal qabatan rakkoowwan bulchiinsa gaarii karaa iftoomina qabuun kaase mootummaa qaama mootummaa naannoo Oromiyaatii miti Jimmi
akkaataan gaggeessitoonni naannoo sanitti reaakti godhan kan sodaataniin oolle akkuma sodaatanii hafan garuu dhaamsi dhaqqabuurraa hin hafne OMN osoo hin kukkunne qilleensa yaada uummata qilleensarra oolcha waan ta'eef yaaddoo qabu uummanni ifatti kaasee jira. Inumayyuu qaama tokkicha qofatti dhiifame rakkoon nageenyaa yaaddoon nageenyaa akkuma kaleessa gabrummaadhaaf iyyan walitti bu'iinsa dhaabbilee siyaasaa kanaaf caalaa bultumee meeti itti qata farii meeti. Galaanaa gaaromsaa miti jedheeti kan hawaasni Jimmaa gaafate jechuudha. Caalaan deebii deebiseera warrootni kuuwwan hafee jira. Kun waltajjii wajjin dhimmoota wal qabatanii kaanidha. Waltajjii booda hoo maaltu jira? Aangawootni haaromsaa lafa naannoo san qaqqabuudha wajjin wal qabate adeemsi wayyaanee kaleessa ture tokkotu jira. Hin saamtaa hin hattaa yoo maanoo siyaasaa dhooftu faayila hannaasantu sii qabamee galtaa jechuudha kallattii garaagaraatiin. Ummata ijoollee nagaha qabsoo geggeessaa turan gaafa isaan rakkoo isaanii itti baasuu jalqaban maal gochuu jalqabe bulchiinsi magaalaa Jimmaaf godina Jimmaa faayila isaaniin waliin qabanne kan gaafa wanni sun ta'u achi hin jirre ajjeechaa nama wajjin wal qabsiisanii dargaggoota ajandaa uumaa hidhuun kun bal'inaan mul'ataa jira. Dargaggoo Kebeekii hundarraa yookaan immoo Ra'is Madad jedhamu yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jira. Qeequma bulchiinsa magaalaa irratti geggeessuu irraa kan ka'e dargaggoon tokkos Aggaarurraa Miftah Abdusalaam kan jedhamu Aggaarurraa dhufanii OMN irratti komii dhiheessaniin qabamanii mana hidhaa jiranii. Dargaggoon sun nama afur ta'anii dhufanii komii akka aanaa sanaatti jiru akka magaalaa sanaatti jirudha kan isaanii dhiheessan. Haaromsi nun geenye waan jedhudha kan isaanii kaasaa turan. Amma gaafa marii hawaasaa sana deemtanii turtan sana gaaroo dargaggoonni yeroo hiriira nagaa ba'anii hidhaman kan dhufanii OMN isaan dhufanii dargaggoon tokko gaaffii gaafate waltajjii sana irratti weellisaa natti fakkaata namni sun hiriyoonni isaanii kaan mana hidhaa jiru. Kana gidduutti dargaggoonni nama maqaa dha'u kun qabama. Maal jedhu Jawaar mee dhufee sinaa baasu kaa. Waltajjira dhaabbattanii maqaa nu balleessitanii Jawaar mee dhufee sinaa baasu. Haaloo ba'u fakkaata. Haaloo ba'u xiiqii waliin qabachuu jira jechuudha. Silaa hooggansi komee jiru dhaga'u malee dhaloota faana adeemsa kana keessa deemuun barbaachisaa jennee yaannu. Kanaaf kana ka'umsumaaf haaluma godinni sun magaalli sun maal fakkaata waan jedhu ka'umsumaaf kaasuudhaan dhimmi biraa dhugaa dubbachuudhaaf dhaabichatti gurguramneerra. Nuti uummatni Oromoo dhaabichatti lafeen isaa cabee nyaatameera jechuun ni danda'ama. Emotional nama godha wanni magaalaa Jimmaa keessatti godina Jimmaa keessatti ta'e yoo laallamu. Karaa lamaan cabee uummanni Oromoo karaa lamaan miidhamaa jira. Tokko kan bakka bu'aan isaa namni Oromoodha jedhu aangawootni OPDO duraanii uummata irratti raawwatan. Tokko ammoo sirnichatu labsii uummata Oromoo ittiin saamu uummata Oromoo diinagdeedhaan dadhabsiisu uummata Oromoo qilleensi isaa jijjiiramee risoorsi uummatni Oromoo qabeenya qabdi Oromiyaan jedhee ittiin dhaadatu cabsuudhaaf tooftaatti fayyadamu. Kan nama ajaa'ibu lafootni qonnaa gurguddoon sadarkaa biyyaatti bunni beekamu bunni beekamaan bunni dhibbeentaa 37 haga 40 galii addunyaa gabaa addunyaatiif Itoophiyaa kana bakka buutee dhiyeessite kan jedhamu Limmuu Kossaa dhaabbatni bunaa jiru kan harka mootummaa jiru kan mootummaa Haayile Sillaaseetiin hundeeffamee haga dargiitti dhufe mootummaan kunis qabatee of harkaa qabu karaa iftoomina hin qabneen dhaabbata dhuunfaatti dabreeti kan jiru. Sana durayyuu Abdusalaam magaalaan Jimmaa magaalaa umurii dheeraa qabdudha. Finfinnee durayyuu hundeeffamte. Bara durii bara Abbaa Jifaaris giddugala daldalaati. Giddugala daldalaati biyyoota akka Arabaa faana hidhata guddaa qabdi. Magaalaa silaa sadarkaa irra geessurra turuu hin qabne turte. Garuu ta'e jedhamee irratti hojjetame. Giddugalli magaalichaa waan Oromoo ofirraa ari'uu fakkaata. Afaan walii galtee afaan biraadha. Uummatni baadiyyaatti dhufu afaan Amaaraan beeku yookaan afaan saba biraan beeku magaalaa irraa dhiibamaa jiraata jechuudha. Oromoon achitti hiree dhabdee gabrummaan biraan immoo karaa saamichaa karaa hacuucaa garaagaraa irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Akka ilaaletti gabrummaan lama keessa jirti Jimmaan. Tokko kan hundi keenya walitti gabroomne akka Oromootti ka gabroomne. Lammaffaan immoo sirna abbaan lafaa waan jirutti fakkaata. Qonnaan bulaa irraa akka jiruun lafti fuudhamee bosonni uumamaa fuudhamee kan inni hamma maqaa dha'u kan fuudhamee harka nama dhuunfaa jira.
sanarratti immoo uummanni sun lafuma isaarratti baadiyyaa keessatti beeke inni kaan magaalaa keessatti gabroome gara caala baadiyyaa keessatti gabroomaa jira uummanni qonnaan bulaa irraa lafti fuudhame bakka namni hin dhageenyetti ajjeefama bakka namni hin dhageenyetti hidhama warri lafa isaa irraa fudhate achumatti hidhaman hidha lafa guddaa irraa fuudhaniitu yoo horii tikfata qonnaan bulaan yoo horiin achi keessa galte kaleessa lafa isaati beeke qarshii 100 lama kaffalee saawwa isaa baafata haala hamaatu jira itti furgaachuma kan isin ajaa'ibu dhuguma dhaabichumatti qonnaan bulaan dhaabichumatti gurgurameera jechuun ni danda'ama ofishaalii waajjira lafaa irraa ragaan arganne kan agarsiisu lafti dhaabbata Horizon jedhamuun qabamee jiru hektaara 12,189 imagine lafti kun gaafa qonna mootummaa ture hektaara 8,000 qofa akka ta'edha kan hawaasni naannichaa kaasu. Ragaan kun mootummaa irraa arganneef ofishaalii jennaa ibsinu malee lafti dhaabbata kanaan qabamee jiru hektaara 36 akka ta'e asesmentii gaggeeffameen odeeffannoo harkaa qabna jedhee hawaasni kan kaasu. Qaamni mootummaa immoo kana ni haala. Maal irratti hojjeta dhaabbanni kun? Buna qonnaa uummatni ofii isaatii mootummaan walitti qabee lafa isaa irraa erga buqqisee booda buna ofii isaatii mootummaan dhaabsise buna wajjin fudhate dhaabbanni kun. Akkaataan itti fudhatame hin beekamu caalbaasiin baheen jiru mallaqni inumaayyuu bunni sun dhaabbatni sun ittiin gurgurame qabeenyi dhaabbatni sun yeroo harka mootummaa ture horate konkolaataan tiraakteriin maashinoonni garaagaraa yeroo herregaman gatii gadi bu'aadhaan akka herregamu. Konkolaataan expiredatiin isaa ga'eera jedhamee birrii 150 birrii qarshii lamaffaa shantama fa'aan konkolaataan herregameedha. Warra sibiila tumutti osoo geeffamee konkolaataan tokko meeqaan gurguramuu akka danda'etti ilaalama. Qarshii 250 fa'aan herregamu. 2006 akka lakkoofsa biyya kanaatti waggaa 6 jechuudha. Kana adeemsa kana keessatti uummatni Oromoo bara 2010 godina Jimmaatti falmii guddaa kaasanii jiru. Falmii kana immoo isin ilaalla koreen hundeeffamee ilaalla jedhanii erga tasgabbeeffamee booda walitti hidhamiinsi faayidaadhaa aangawoota sadarkaan jiraniif godina jiru gaafiin uummata sun deebii akkan arganne akka taasiseedha kan himan. Kan akka fakkeenyaatti akaasnu malee dhaabbanni kana qofaa miti. Aanaan Limmuu Kossaa qofa lafa investimentii seeraan alaa 33 jira. Qonna irratti hojjeta hundinuu. 33 keessa 32 yookaan 33 bosona uumamaa mancaasu jechuudha. Bosona uumamaa mancaasaniiti ka achitti buna isaanii dhaaban. Namootni kunniin filannoo bara 1997tti tika fata'anii akka dhaqaniidha kan hawaasni kaasu baay'isee. Tika ta'anii namni eebeloo jedhamu tika ta'ee as dhufee haala jiru lallaalee achumaan hafee waajjirri investimentii godina xalaa wayii lafti bosona irraa bilisa ta'e ilaalamee kennamuuf jedhee xalaa wanneedha. Warri caasaa gandaa immoo faayidaadhaan namichaa wajjin walii galu lafootni uummataa akkanatti saamame kun dimoogiraafii qilleensa naannichaa jijjiiruu keessatti jijjiiramni akkamii akka yeroo gara yerootti itti dhufaa jiru hawaasni bal'inaan komata. Asuma irratti Abdusalaam namoonni lafa gurguddaa fudhatan kun kophaa isaanii mootummaadha jechuu dandeessaati. Maaliif loltuu qabu? Mana hidhaas qabu. Meeshaan Inni kan oomisha ooyiruu gurguddaa bosona gurguddaa godinni Jimmaa fi Lubbaa Bor Oromiyaa keessaa bakka itti bosonni uumamaa hafe naannoo hektaara 200 waliiti jedha ragaan waajjira lafaa waajjira dhaabbata bineensaa fi bosonaa fi bineensa Oromiyaa irraa arganne akkas jedha. Kana jechuun kana hundumaatti galaniitu mancaasaa jiru jechuudha. Meeshaa isaan dhitan immoo eenyuun eega? Hawaasicha lafa akkuma jalqaba dubbata. Hawaasa eeguu yeroo itti kellaa kaa'u. Nageenya hawaasaa eegamuun hawaasicha naannoo isaarraa eega. Bakka dhaqee itti galee fudhate sana naannoo isaarraa eega. Cidhiin jiru keessa ba'uu hin dandeessu kellaadha. Yoo namni du'e akkatti deemtee awwaaltu hin qabdu hin eeyyamsiista. Kaleessa garuu ganda kee ture keessatti qotaa turte keessatti buna funaanaa turte bunuma ooyiruu kee irraa funaannattee dhufte kan waajjira kanaaf jedhamtee qabamtee irratti hidhamta yoo barbaadan kan mootummaatti siidu yoo fedhan kan isaanitti siidu. Deebanii amma si gaafachuu hin danda'an dhaabbanni sun dhaqee si baasu malee qaamni biraa si baasu hin jiru hin dagatamta. Aanaa kam keessatti kan? Limmuu Kossaa keessatti jira Saqqaa. Aggaarooyyuu jira. Qarsaa jira. Aggaarootti warri hidhaman jiru. Aanaalee garagaraa irraa guuraman. Innumaa immoo namoonni kun namoota akkamitti fudhatan sitti tokkoffaa seeraan ala fudhatu. Lammaffaa qabsaa'ota TPLF warra soorama bahan
warra akkasiifaa jira. Amma tokko eenyu gidee kan Birhaanee Gidee. Birhaanee Gidee jedhama. Waggaa 92 1995 fudhate. Shan abaa'oo eeguuf kennameef jedhanii lafa hagana hin jedhamne fudhatee bosona keessatti nama hedduu ajjeesanii horii hedduu saamanii uummata yeroo achi keessaa littu waan dhugumayyuu mootummaan beekaa biyya kana waan jechisiisudha haalli achi jiru. Saamicha lafaa wajjin wal qabatee waan dubbii lafaa Oromiyaa keessa bakkuma hunda lafti babal'aan qonni Baalee, Arsii, Harargeellee lafti Jimaa hedduun akkasuma lafti Jimaa fi Bunaa Jimmallee akkasuma wanti obbo Jawaar Dumuu irratti maanguddootatti hime tokko yeroo hundumaa qalbii hoboodha. Jalqaba abbaa lafaa ture bara mootichaa abbaa lafaa ture abbaan lafaa lafa qabaa achi dargiin hin dhufe dargiin laandi tuutiilar lafti qonnaan bulaaf jedhee lafa hiree achi bara mootummaa federaalaa immoo lafti qonni babal'aan mootummaa jedhamu harka federaalaa haa galu jedhame harka federaalaa galee Mallas Zeenaawiin harka federaalaa galchee achi booda immoo lafti kun privatizationiidhaan nama dhuunfaatti gurguramuu qaba jedhame achi yeroo sana eenyu bitate jeneraalota TPLF warra maallaqa qabu hojii kontiroobaandii garaagaraa keessa bakkeewwan garaagaraatti warra biizinasii horatu mallas foormulaa kana itti yaadee akka baasee fi qondaaloti TPLF lafa kana akka deebisanii hojiiwwan qonna babal'aa Arsii Baalee Jimma bakkeewwan jennu kan akka bitaniif haalli biyyatee hojii privatization hojjetame. Kanaaf dubbiin deebitee dhuftee garamit dhuftee abbuma lafaatu jira ammas jechuudha obbo Jawaar. Kanuma wanti jiru wanti sirriibu maal seete lafawwan gurguddaa kun hundumtu godina Jimmaa irraati hedduun isaanii ragaa hin qaban. Biiroon investimentii isaan hin beeku. Biiroon lafaa isaan hin beeku. Eessaraa gubbaa irraa jedhu. Inumaayyuu amma kan Horizon jedhamu san investimentiin Oromiyaayyuu waan beeku nutti hin fakkaatu jedhan investimentiin godina Jimmaa. Nuti deemnee qoranneerra Abdusalaamiin faana ragaan isaan qaban hagammaatti dur limmuu ture limmuu Kossaa plantationii ture. Limmuu Bunaa Takil jedhu. Amma maal ta'e Horizon plantation jedhama qichi. Kan sirriibu taappellaa isaaniirra kan Horizon plantationis jira kan limmuus jira. Waajjira lafaa immoo maaliin jira kaartaan isaanii hagammaan jijjiiramne maqaan inni Horizon plantationii jedhu akkanumaan ta'a malee formulaadhaaf limmuu Kossaa Bunaa Takil jedheera jechuudha. Eeyyamichi illee hin jijjiiramne maqaa biraatiin dhufanii gibiran kaffalanii namni achitti qaxaramu nama iddoo biraati abbaan lafarraa akka heeraa uummanni akka biraatti jira jechuudha. Seera dhabeessummaa guddaa kanaaf kan inni Jimmaan gabrummaa lama keessa jirtu siin jedhu. Dhumarratti wanti isiniif kaasu egaa isin rakkoo sadarkaa kanatti bal'aa ta'e argitanii jirtu aanaalee godina Jimmaa keessattis magaalaa Jimmaa keessattis dhaabbanni investimentii hawaasa naannoo yoo fayyadu ta'an biyyaaf yoo bu'aa buusu ta'an kanadhaatti fiinsa kan isaanii qabaachuudhaaf danda'an jalqabumayyuu hayyamni kan kennamu haa ta'u hayyama kallattii garaagaraatiin argataniiru jarri kuni hawaasa naannoof bu'aa buusuurra dararaadha kan isaanii dhalanii jiranii qaamni dhimma kana to'atu immoo jira mootummaan kan inni kaa'e waajjira investimentii jechuu dandeessaa kallattii garaagaraatiin qaamoleen sana hordofan ni jiru dhimma kana irratti hojiin isaan hojjetan jira maal hojjetaa jiru maaf callisanii ilaalu ragaa akka isaan hin qabne beeku dhimmichi adeemsa seeraan alaa keessa akka inni jiru beeku tarkaanfiin isaan fudhatan jira waan kana karaatti deebisuudhaaf. Hoogganaa tokko asoosisnee turre nuti yoo maqaa isaa hin barbaachisne illee bara darbee dhaabbatuma akkasiin hojjetu tokko kan nama Nagaa Shaayilee jedhamu namni kun miidiyaa hawaasaarra illee deemaa ture dubartii tokko mana isaa keessatti toorchi godhaa ture waggaa hedduu qilleensarra ooleera. Namni suni mana adabaa galee achiin booda Kaburraayyuutti hidhame. Kaburraayyuutti hidhamee maal godhaa gara Jijjigaatti jijjiirsifate manidha. Kan godhu eenyudha qaama mootummaati qaama bulchiinsaati. Achiin booda Jijjigaan deemee gaafa guyyaa lammaffaa bilisa ta'ee dhufe. Bilisa ta'ee dhufe maal godhaa bilisaan hin bahee yakka tokko hin qabu naa deebisaa lafa koo jedhaan sodaachisa hagan dubbachuullee hin barbaadan hooggantootni achi jiran
kaleessa deengaddan sodaachifamna shugguxiidhaan sodaachifamna hinduutu nuun jedhu kanaafiyyuu waan goonu hin qabnu amma dandeenyu qabsaa'ama turre kaan immoo warri gubbaayyee deeyya madaatanii fi humna hin qabnu jedhu kaan ka qabsaa'ee jira garuu የሆነ ማለት ይረሰታ ዲማ ሳሚቸ ለፋ ጎድነ ጅማት ገገፈመ ካና ከውምሰ ጎዳቹዳን ቃብሶን ቄሮዳ በርኩ መዳማብ ሰገሌ ፊኩዳን ካን ዶሄ ጎድነ ሰኒት ዋሱሱበኒ ኡመት ተስገበሱን ኩም በልናን ቱረይር ለፋ ሴራን አለቀበተ ሄክታራ ዲበሰደ ደቢሲስኔራ ወነ ጀደሙ ኩን ቀበቱ ገሮ ሐዋስነ ናንቻ ፈልሚን ኬኛለ ሄክታራ ዲበሰደቲ ሚቲ ሄክታር ዲበሰደሱን illee hin deebine gowwomsaadha waan jedhu kaasu ummatni sodaa keessaa baheera amma nuti du'aa dhumne duunee walakkaa kennatu hafeera kan hafe walakkaan kennayyuu barandaa irra jirra mana hin qabnu mala hin qabnu ijoollee keenya barsiisuu hin dandeenyu amma hafteen keenya kun dhumanne ijoolleen hafan abbaa lafaa ta'uu qaban abbaa qabeenyaa ta'uu qaban sadarkaa jedhu kutatanii waan jiraniif waan jiruun sodaatan reyaalitii jechuudha bulchaa godinaa bira danneedhan komii keenya gaafnu isatti dhiyeeffan bulchaan godina Jimmaa Abdul Hakim jedhamu boohee adaa ummatni Oromoo miidhama haga nagahutu isarra ga'e ummatni Oromoo sadarkaa kanatti miidhameedhe boohee mimmaan buuse mallaqa geejjibaa nuu kafalee nu geggeesseedhan gaaf lammataa yoo itti deebinu Abdul Hakim bulchaan godina Jimmaa nama biraa ta'e nu eegeedhan neetwoorkiin faayidaa aanaa irraa kaasee haga godinaatti jiru dabrees haga oromiyaattu kan qaqqabu neetwoorkiin saamtota aangawoota wayyaaneedha akka bakka saniin sochoone utubee akka jiruudha kan kaasan ummanni yeroo kennanii jiran rakkoon nageenya oromiyaa jiru kun gara tokkotti furamu addi bilisummaa oromoo fi ODP mootummaan naannoo Itoophiyaadha rakkoo jiru kana nagaan haa hiikkatanii instabilitiin siyaasa oromoo keessa jiru kun gara tokkotti gaaf dhufe ummatni haqa keenyaaf ni falmannaa jedhan kana jidduutti garuu foolii haaromsaa oromiyaa keessa jiru nus dandamuu qabna jijjiirama adeemsa haaromsaa keessatti lafti ummataaf deebi'a jedhamee dhaadatame tarkaanfiin iddoo tokko tokkottis fudhatame nus godina Jimmaas qaqqabuu qaba kun ta'uu baannaan duunee dhumanna malee lafa keenya hindeeffanna jennoo jedhu kallattiidhaan kaasaa jiru ammas wanni mootummaan naannoo oromiyaa irratti yaaduu qabu dhimma kana ajandaa godhee aangawoota achi jiru kanatti kennuu osoo hin taane akkuma gaafa haaromsaa gaafa qabsootti makaman ajandaan guddaan isaan qabatanii kan keessaa tokko saamicha lafaa ummata keenyaa irratti geggeeffame hin deebisnaadha ajandaan kun dagatamee jira ajandaa kanatti deebi'anii ummata kana rakkoo kana keessaa baasuu danda'u qabanii keessattuu manca'iinsi bosonaa jiru hambaan bosonaa baay'ee bakki nuti qabnu akka oromiyaatti hambaan bosonaa godina Lubaaboriif godina Jimmaati dhugaa dubbachuudhaaf. Ayya Abdusalaam waan tokko na yaadachiisa. Anillee lafa bunaa baqaqsaa jedhamu sun daawwadhee ture achuma aanaa shanan kooloo Moogaa. Ani bulchitooti aanaa jiran kuni lafa bulchanuu waan beekan natti fakkaatu. Lafti kuni intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa jala jira. Kan isaan oomishanii bunaa fi mishinga. Intarpiraayizii sanyii filatamaa lafa federaalaa ture lafa federaalaa kana waggoota dhiyoo'as 2006 wanda waggaruu baadhee waggoota dhiyoo'as an fudhate lafa kana. Warri bulchaan aanaa lafti kun eenyu akka harka jiru hin beeku garuu kileem godha. Dargaggeessa faana lafti kuni dargaggeessaaf malaa institushiniin as dhaabbatee jiru kuni waan hojjeturraa misooman hojjetu qaba daandiin hojjetu qaba jedhee dargaggeessa wajjin hin gaafata. Garuu lafti kun ka eenyu akka ta'e hanga nu interview goonutti bulchaan aanaallee hin beeku. Akkasuma ta'ee intarpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa warra jedhan buna sana bitanii ka'anii sanyii filatamaa bitan oomishan buna sana gurgurataaru buna achirraa gurgurataaru bunuma uumamaa buna armaan dura waggaa 100 caaleera warra Hoolaandiin hundaa'e jedhanii ooyiruun suni buna sana sila intarpiraayizii sanyii filatamaa kan jettuun intarpiraayizii sanyii filatamaa dhiyeessuudha buna sanyii filatamaa fidee oomishee qonnaan bultootaaf raabsuu qabu. Warri kun sana godhaan jiran maal godhu buna gurguratu. Isaanuu maal godhu buna hektaaratti kan qonnaan bulaan oomishu gati hektaara 125 irraa waggaatti buna janfala kan hin qashiramin kuntaala 1,000 hin caalle jedhan. Qonnaan bulaan garuu kan jedhu hektaara tokkitti qofarraa
kuntaala 80 giddu galeessaan galchinaadha. Waan akka kanaa jira ani bulchitoonni aanaalee keessa jiran lafa bulchan sirriitti beekuun irra jiraata. Dhimmi saamicha lafaa kun kallattii hundumaan kan mul'atudha. Ammas dhimma deebii argatamini. Mee dhumarratti gaaffii tokko isiniif kaaseen gara ajandaa ishee xumuraatti ce'a. Bara 2015 gara Jimmaatti maleetan turani. Yeroo sanatti masaraan Abbaa Jifaar golgolaa'ee haala nama gaddisiisu keessadha kan inni ture. Kanaan wal qabatee wanti hojjetamaa jiru jira wanti isin argitan. Gabaabumatti nuu kaasaati gara ajandaa keenya xumuraatti ceena. Ijaarsi isaa hin jalqabne haaromsamu. Garuu yeroo darbee akkuma beekamu karaa imbaasii Ameerikaa gargaarsi ta'ee waliis mallatteessaniiru bulchiinsa magaalaa Jimmaa akka haaromuuf malee amma daawwannaafis banaa miti. Irra deemuuf illee nama 2 ta'a darbaa nama 3 ta'a darbaa jedhu sodaatama waan ta'eef hin jiga jedhame ammaaf cufamee jira. Garuu waadaan seenamee baajetis beeraaf natti fakkaata akka haaromsamuuf. Tole sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf inuma gaggabaabsinaa dhimma kana fuulduraafis hordofne kan itti deebinu ta'a. Abdii isaan gidduu kana sirna wal harkaa fuudhiinsa baalli irra turteetta gadaan keenya deebi'aa jira kan badesi kan jirus immoo cimaa jira. Gara Karrayyuu turte. Eeyyee. Engadda guyyaa 2 jala bultii irraa kaasee achitti argameen ture. Karrayyuun bakka hambaan gadaa Oromoo itti hafe Booranaaf Gujii taansee sirnaan bakka qabatee jirudha. Ammas gadaan Oromoo deebi'aa jira bakka iyyuu Wallaggattis Harargeettis eessattuu deebi'ee biqilaa jira gara duraatti deebi'aa jira. Karrayyuun garuu roorroo hacuuccaa waan hedduu keessatti qabatee haga ammaa sirnaan karaa aadaatiin karaa hawwataatiin akkaataa namatti toluun asiin ga'eera. Nutis egaa tuutni OMNs jala bultii irraa kaasnee achitti argamne gara galgala seennee jala bultii guyyaa borumtaa baalliin itti walitti kennamu halkan guutuu sirna namatti tolutti ture sirna garaagaraa sirbuu jira weeddisuu jira. Godaansarra ture gadaan kun jalqaba godaansa 7 booda galmatti seenanii naannoo galma 127tu ijaarame. Kan sadhibu galmi kuni namnuu abbaan galmaa qofaatti jira abbaa galmaa 120 walitti jira. Walitti taansee tooraan ijaarame manni isaa. Balbala abbaan galmaa balbala qaba garuu keessa isaa walitti ba'a. Keessaan addaan hin qoodamu. Hunduu wal keessa deemuu danda'a. Maaliif jennaan kun tokkummaa Oromoo agarsiisuufi. Karra mataa ofiyyoo qabaannillee wal keessa jiraannaa waliin jiraannaa isa jedhu agarsiisuuf ture. Jala bultii sanarratti namnu gumaata kenna abbootii karraaf. Namni akka walitti dhiyaatutti abbaa karraatti namni dhiyaatu gumaata walitti qabaa alatti walitti qabu waliin seenanii. Kan isaan alatti walitti qabaniif immoo obboleettii abbaa gadaa yookaan abbaa bokkuu sanaatti abbaa bokkuu jedhama Karrayyuutti. Obboleettii isaatu miliqa. Inni dhokatti ammasiin argamtutti gumaati sun walitti qabameetu eddasiin argamtee booda gara karraatti ol seenuu jechuudha. Sirnoota akkasiitu ture galgalarraa halkan guutuu ture sirni suni dargaggeessin sirbaa shamarran ni sirbanii ni weeddisu. Ganama isaas bulee sirnoota garaagaraa ture. Gadaan walitti darbe Oromoo Karrayyuu biratti gadaa Meelbaarraatti gara gadaa Michilleetti darbe namni gadaa kenne immoo Hawaas Boruu jedhama. Abbaa bokkuu Hawaas Boruu haaraa fudhate gadaa Hawaas jedhama. Dargaggeessa amma namni gadaa sana of harkaa qabu. Gadaan keenya ammas kan dhaloota haaraa kan dargaggummaatti waan deemaa jirudha. Sana dura kormi qalamee sirnootni garaagaraa godhamanii amma gadaan kennamutti garuu warri gadaa fudhatu achirraa fagaatee ta'a. Inni kunis kennuun barbaadu dafee aangoo waan taateef dimokiraasii dhumaan kenna garuu waan guuttachuuf malan amma lafarra butu amma kennanitti. Immoo amma itti kennanitti immoo beekaa lafarraa xiqqaattisuu warri sun jaarsolii erganii dhufanii fudhatu. Abeet jedhu sanaan booda dhufanii marga jiidhaa akka baalliitti kennuu fi warri sun adda fudhateen booda sirbuudha, utaaluudha, gammaduudha warra abbaa mirgaa warra abbaa bara 8 warra bulchuuf aangoo fudhate jechuudha.
Oromoon Karrayyuun kun keessumaa cichoominni inni aadaa isaa irratti qabu hundaa olitti fakkeenyummaadhaan kan eeramuu danda'udha kan nama boonsudha jechuun ni danda'ama. Adeemsi ammatti nu ibsaa turte kunis gara Booranaa waan jiruunis wanti wal fakkaatu qaba. Godaansa wanti jedhu jira, galma seenuu wanti jedhu jira. Egaa gadaan kallattii garaagaraatiin bifa kanaan deebi'ee jabaataa dhufuun kun akkuma jalqaba irrattis marii keenya irratti kaasaa turre uummata Oromoo mataa isaatiif iyyuu ciminadha jenneeti kan nuti yaadnu tokkummaa hawaasichaa cimsuu keessatti illee aadaa safuu uummatichaa lafa qabsiisuu irratti illee kan bu'aan inni qabu salphaa miti. Kanarratti yoo yaada qabaattan caasni kenneen xumura. Ani instituushinii gadaa kanaa wajjin wal qabatee wanni jechuu barbaadu maalidha? Oromoon amma waan ta'ee jidduu kanarraa barachuu qaba. Mootummaan Oromoo bulchullee waan ta'ee jidduu kanarraa barachuu qaba. Sirni gadaa instituushinii jabaa ta'ee ijaaramuu qaba. Akaadaamiin sirna gadaa irratti hojjetu jiraachuu barbaachisa. Qorannoowwan garaagaraa sirna gadaa irratti hojjetan. Instituushinii hedduu gadaa bu'uura godhatan jiraachuu qabu. Kaarikulamiin yookiin sirni barnootaa gadaa bu'uura godhate akka Oromoodhaaf ni barbaachisa waan ta'eef jiraachuu qaba. Qaamni biraas Oromoo irraa kana qoddachuu jiru taanaan baay'ee barbaachisa. Kan biraa immoo wanni jechuu barbaadu seremooniyaal jedhu warri British amma Queen mootittiin seremooniyaal aangoon qabdu mootummaa keessatti bulchiinsa ammayyaa keessatti garuu immoo murtiin mootummaa Biriiteeniin darbu hundisaa heeyyama Queenii sana akka ta'e Prime Ministeriin hin dubbatan. Queenii wajjin mari'adheen kana murteessee ishee faana dubbadheetan kana murteessee jedha. Kanaaf warri bulchiinsa Oromoo amma gaggeessaa jiran bulchiinsa ammayyaa keessatti sirni gadaa karaa itti dhufu mijeessuu qabu. I think Professor Asmaroom Laggasaa kitaaba dhiyoo barreessanii dhiyaachuu gabaaf ba'u jiru irratti sirni gadaa bulchiinsa ammayyaa faana akkamitti karaa biraa immoo wanti ta'e hunduu heeyyama abbootii gadaatiin ta'aa akka jiru mariin abbootii gadaa faana akka barbaachisu mootummaan illee waan kana wal simsiisee osoo deemee gaarii. Namni kun kanaan duras sirna gadaa irratti waan jabaa nama hojjetan nama Oromoof oolmaa guddaa oolanidha. Egaa dhimma kana irratti bal'inaan haasa'uu osoo dandeenyu sa'aatiin nu daangessaa jiraachuu isaa dhagaa daayirektarri keenya Roobeeraa Girmaallee kan nutti himaa jiru. Kanumaan wal qabatee Abdiisaan sirna gadaa Karrayyuu kanaan wal qabatee suurawwan mimmiidhagoollee nutti argisiisaa tureera. Gama miidiyaalee hawaasaatiinis ilaaluu dandeessu. Amma immoo viidiyoo tokko kan qopheeffannee jira dhimma kanarratti sirna wal harkaa fuudhinsa baalli Oromoo Karrayyuu kanarratti nuuni isin viidiyoo kana daawwattu nuun garuu asumaan nagaa dhaammannaa qophiin galaalchitoota keenya har'a kanuma irratti kan eeggolamnu ta'a. Kan mariisisan Yihuun Ingidaati akkasumas Abdusalaam Abrahaamii fi Abdiisaan immoo marii kanarratti hirmaataniiru. Gama gummaa kaameraatiin Muhammad Eebbisoo marii keenya bifa qabsiisuun akkuma duratti Roobeeraa Girmaa fi Dajanee Guutamaa faana turani. Waan nu daawwattaniif galatooma. Qophii keenyatti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isin.
Simin dandatay sindadday dobbitay diinagub neencatay gurracib cibraaros ormiyaatay bal'ad fantaalatay guddad citaatay gurmubaas eddatatay ittijig qabad Minyaday guduuday alala alaagal hurumir tirantanab adabonkob gomnigerar dobbitay diinagub fantaalatay mullad haladdatay bal'ad qabad qabad hamadaaho numa walka bata gafa guyarako hamadaaho dima fi gurracha ilmaan abbaa tokko hirbaa waliin qabnu numa walii irko numa walka bata gafa guyarako kunje mukhabiran tatu atunyan sagali khudanin gutamtu nidukuba male duganin dabamtu khota wal gorfanna fon finyatu hamadaaho numa walka bata gafa guyarako hamadaaho dima fi gurracha ilmaan abbaa tokko hirbaa waliin qabnu numa walii irko numa walka bata gafa guyarako garuma የምትጨልፈው አጥተማ ማለፍ ተርካም ፍረተምነ ዱኩባ ሸኒ ወላንሳሂን ቀቡ ሀማ ፊ ጉምጉሚ ሜለኪሳ ጅቡ ረቢን ሂንጃለቱ ደራን ወልሰከቡ የተ ነገሩ እየከፋኩ ነው قدان سبا قلمها أتبو
هماخو همتاخو نما والكاباتا غافا قيارا